Welcome to English class. In our today's class, we're going to be looking at very important nature vocabularies, and we're going to be also creating sentences from each words. Baga gara kutaa ingiliffaa dhuftan. Arraan tana kan ilaaluuf deemnu waa'ee jechoota haasawaa keenya kan guyyaa guyyatti nu fayyadaniiti. Jechoonni kunneen immoo kan waa'ee uumamaatiin wal qabatanidha. Jecha tokko hiikkaa isaa beekuun pronunciation yookiin immoo akkaataa itti dubbisan beekuun qofti gahaadha miti. Haasawaa keessatti yoo akkamittiin itti haasawa yookiin hima akkamiitiin irraa ijaara kan jedhus akkasumatti waliin kan laalluta. Nu faana tura. Well, the first one is mountain. Mountain. What is mountain? Mountain jechuun maal jechuudha? Akkuma laaltan mountain jechuun gaara jechuudha. Mee hima itti ijaarre ilaallume. The cool mountain air made her shiver. The cool mountain air made her shiver. Walirratti yeroo jennu. The cool mountain air made her shiver. Hiikkaan isaa qilleensi qabbanaawaan gaaraa ishii akka hollattu isii taasise jechuudha. I didn't know this mountain was so tall. Tokko tokkoon yeroo jennu. I didn't know this mountain was so tall. Walirratti. I didn't know this mountain was so tall. Hiikkaan isaa gaarri kun akkatti dheeratuu isaa ani hin beekun ture jechuudha. Next. Hill. Hill jennee dubbisna. So what is hill? Hill jechuun maal jechuudha? Akkuma laaltan hill jechuun tabba yookiin lafa ol kaatu jechuudha. Mee hima itti haa ijaarru amma. She reached the top of the hill and gasped. Takka takkaan ilaallu. She reached the top of the hill and gasped. She reached the top of the hill and gasped. Jechuun isheen erga gubbaa baate jechuudha. Tabba fiixee erga baate booda hafuurri itti cite jechuudha yookiin hafuura darbite. Gasp jechuun hafuurri sitti ciccituu jechuudha erga lafa ol kaatu irra deemte jechuudha. So reach jechuun gahuudha. Healing tabba jenne. So akkas fakkaata. Hiikkaan isaa kana jechuu gisee ta'a. I love walking in the hill. Tokko tokkoon yoo jennu I love walking in the hill. I love walking in the hill. Walirratti yeroo jennu jechuudha. Hiikkaan isaa ani tabba gubbaa deemuun jaaladha jechuudha. Number 3. Island. Iceland jenneen dubbifnu dogoggoraan yeroo takka takka namoonni yeroo dubbatan ni dhaga'ama. Iceland jaaniiti. So jecha dhukataatu as keessa jira. Esiin dubbifnu island jenna jechuudha. So what is island? Island jechuun maal jechuudha? Akkuma laaltan island jechuun odoola jechuudha. Odoolli immoo lafa baharaan marfamte takka jechuudha. Mee amma hima itti haa ijaarru. What is the name of this island? What is the name of this island? Walirratti yeroo jennu. What is the name of this island? Jeenam tokko gaafata. Maali maqaan odoola kanaa yookiin odoola kana maqaan isaa maali? We spent a week on Greek island. We spent a week on Greek island. Torbaan guutuu odoola Giriikitti dabarsine jechuu barbaadde jechuudha. Spent jechuun dabarsuu yoo ta'u weekiin torbaanii islandiin immoo lafa odoola jenne. Next. Arctic.
Arctic. So what is Arctic? Maali Arctic jechuun? Arctic is a region of the world around the North Pole. Arctic jechuun naannoo kibbatti addunyaa teenyarraa kan argamtu lafa diilallaa jechuudha. Lafa ilmi namaa irra hin jiraanne jechuudha. Fakkeenya wajji haa ilaallu. Have you been to the Arctic? Have you been to the Arctic? Naannoo Arkitikii dheeytee ni beektaa yookiin turtee ni beektaa jechuudha. Fakkeenya lamaffaa. Living in Arctic region is so tough. Living in Arctic region is so tough. Tough jennee dubbisnaa isa kana. Naannoo Arkitikii jiraachuun hedduu ulfaata. Tough jechuun jabaa jechuudha. Hedduu jabaata, hedduu ulfaata jechuudha. Number 5. Beach. Beach. What is beach? Beach jechuun maal jechuudha? Jecha kana yoo gabaabsine arraba ta'a. Nama arrabsuu jechuudha. Beach yoo jettu arraba jechuudha. Nama arrabsuudha. Arraba badaadha. Saniif yeroo isa dubbifnu beach jennee dheereessina malee hin gabaabsinu. Beach hin jennu. Beach. So what is beach? As you have seen, beach is an area of sand or small stones beside the lake or sea. Akkuma agartan beach jechuun naannoo bahara afaan lafa cirracha qabdu ta itti bashannanan jechuudha. Fakkeenya wajji haa ilaallu. Let us go to the beach today. Let us go to the beach today. Haademnu beach haademnu beach jechuun naannoo tarafa baharaa jenne today arra. Let us go to the beach today. Let us go to the beach today. Arra gara bahara afaanii haademnu. I like that beach. I like that beach. Lafa bahara afaanii san hedduu naa taate jechuudha. Next. Cliff. Cliff. What is cliff? Cliff jechuun maal jechuudha? Cliff jechuun hallayyaa jechuudha. Qarree yookiin hallayyaa jechuu dandeenya. Fakkeenya isaati wajji haa ilaallu. I was enjoying myself until I fell over the cliff. I was enjoying myself until I fell over the cliff. Enjoy jechuun bashannanuu jechuudha. Myself ifiko until hanga fell kufu over the cliff. Hallayyaa sanirraa yookiin qarreerraa hanga kufutti bashannanaan ture jechuudha. Walirratti haa dubbisnu. I was enjoying myself until I fell over the cliff. I was enjoying myself until I fell over the cliff. Hangaan qarree sanirraa kufu bashannanaan ture jechuudha. Fakkeenya lammaffaa. Let us go to cliff and enjoy our day. Let us go to cliff and enjoy our day. Haademnu gara qarree yookiin hallayyaa gubbaa jechuudha. And enjoy our day. Guyyaa keenya itti haa bashannannu jechuudha. Walirratti haa dubbisnu. Let us go to cliff and enjoy our day. Let us go to cliff and enjoy our day.
Next, desert. Desert. Desertiin oo maal jechuudha? Desert jechuun gammoojjii jechuudha. Hima itti haa ijaarru. Sahara Desert is the biggest desert in the world. Sahara is the biggest desert in the world. Saharaan gammoojjiin Saharaa the biggest hundarra guddoota taate yookiin akkaan guddoodha. In the world addunyaa keessatti jirturra Saharaan akkaan guddoodha jechuudha. Saharaa gammoojjii biraatii wajji madaalaa jira jechuudha. Saniif isaan keessaa Saharaan gammoojjii guddittiidha jechuudha jira. Walirratti haa dubbisnu. Sahara is the biggest desert in the world. Sahara is the biggest desert in the world. Hiikkaan isaa akkuma jenne sani Saharaan gammoojjii guddoo addunyaa teenyaati jechuudha jechuudha. Do you live in the desert? Do you live in the desert? Naannoo gammoojjii jiraata jechuudha. Live jechuun jiraachuudha. Do you live ni jiraata in the desert? Gammoojjii keessa. Number 8. Forest. What is forest? Forest jechuun maal jechuudha? Forest jechuun daggala yookiin bosona jechuudha. Caakkaa jaan nam tokko tokko caakkaan afaan Amaariffaati. Saniif daggala yookiin immoo bosona jechuudha jechuudha. Hima jalqabaa. Thousands of hectares of forest are destroyed each year. Thousands of hectares of forest are destroyed each year. Thousands of hectares jechuun hektaara kumaatamaan lakkaa'amutu of forest kan daggala are destroyed ni bada ni mancaa each years waggaa waggatti yookiin waggaa waggarraa jechuudha. Waggarraa each jechuun takka takkaan jechuudha yookiin immoo yoo waggaa walitti finne waggaa waggaan jechuun kannaa jechuudha. Walirratti haa dubbisnu deebisne. Thousands of hectares of forest are destroyed each year. Hiikkaan isaa kana. Fakkeenya lamaffaa. They spent 4 days deep in the forest. They spent 4 days deep in the forest. They jechuun isaan spent dabarsan 4 days guyyaa afuriif deep in the desert. Deep keessa gadi fagoo jechuudha. Deep jechuun yookiin immoo walakkaa jechuudha. In the forest bosona walakkatti guyyaa afur dabarsanii jechuudha. Isaan guyyoota afur bosona walakkatti dabarsan jechuudha. Next, lake. Lake. What's lake? Lake jechuun maal jechuudha? Akkuma agartan lake jechuun haroo jechuudha. Hara jennaan yookiin Hima keessatti maal fakkaatti mee haa ilaallu. He glanced around the lake. He glanced around the lake. He glanced. Glanced hin jennu jechuudha. Idii ta'us ni dhukata jecha voiceless yoo ta'e idiin isaa ni dhukata. Akkam jenne he glanced around the lake. Glance jechuun mimillachuu jechuudha. Around the lake naannawa haraa akkana ija irra mimillatee jechuudha. Fakkeenya lamaffaa. We have many lake in Oromia. We have many lake in Oromia. Oromiyaa keessa hara baay'ee qabnaa jechuudha. Next. Land. Land.
What is land? Land jechuun maal jechuudha? Land jechuun lafa jechuudha. Lafa qullaa bishaan irra hin jirre land jennaan. Hima itti haa ijaarru. Your father even offered you land if you would come down here to stay. Tokko tokko naa dubbisnu. Your father even offered you land if you would come down here to stay. Hiikkaan isaa maal fakkaata? Your father abbaan kee even inuu jechuudha. Offered si kennee, offer jechuun kennaa jechuudha. Offered yoo jedhe waan dabaree agarsiisa. Offered si kennee, you jechuun si, land lafa jenne. If you would come down otoo gad dhufte here as to stay jiraachuudhaaf. Walirratti haa dubbisnu irra deebine. Your father even offered you land if you would come down here to stay. Walmarratti hiikkaan isaa kana fakkaata. Abbaan kee inuu lafa siif kenneera silaa as gad dhuftee jiraatte yookiin as turte jechuudha. Example number 2 yookiin fakkeenyi isa lammaffaa. He sold out his family for money and land in Oromia. Tokko tokko naa dubbisnu. He sold out. Inni gurguree jira his family maatii isaa for money maallaqaan and akkasumas lafaan land jechuun lafa jenne in Oromia keessatti. Walumaa galatti hiikkaan isaa inni maatii isaa nama maallaqaa fi lafaan gurgurate bar Oromiyaa keessatti jennee yeroo dubbachuu barbaannu jechuudha. Walirratti yoo dubbifnu he sold out his family for money and land in Oromia. Next, ocean. Ocean jechuun maal jechuudha? Ocean jechuun bahara jechuudha. Garuu garba jennee yaamuu dandeenya. Akka fakkeenyatti garba Atlaantikii, garba Hindiyaa, garboota gurguddaa addunyaa teenyaa torbaatu jira. San keessaa garba Atlaantikii, garba Indii jennee adda babaasuu dandeenya. So bahara birarraa kan adda isa taasisu akka malee guddaadha. Garbi yookiin baharuma jennaani fakkeenya wajji haa ilaallu. Ocean level are rising. Ocean level are rising. Jecha kana rising jennee dubbifnu dogoggoraan yeroo hedduu rising jennee dubbifna garuu rising jennee dubbisuu qabna. Ocean level are rising. Sadarkaan yookiin level jechuun sadarkaadha. Sadarkaan baharaa yookiin immoo garbaa ol ka'aa jira jechuudha. Dabalaa jira. Bishaan ol dabalaa jira jechuu yoo barbaannu jechuudha. Fakkeenya lammaffaa. Can you swim in the ocean? Can you ni dandeessa swim in the ocean? Baharaa yookiin immoo garba gurguddaa san daakuu ni dandeessa jettee nama tokko yoo gaafachuu barbaadde jechuudha. River. What is river? River jechuun maal jechuudha? Jecha kana jalqaba irratti dogoggoraan kan dubbifamu yeroo hedduu river jennee dubbisna. Dogoggora kuni river jennee dubbisuu qabna jechuudha. River jenna malee river hin jennu. River jennee dubbisuu qabna. So what is river? River jechuun maal jechuudha? Akkuma agartan river jechuun laga jechuudha. Fakkeenya wajji haa ilaallu ammas. Can you swim in the river? Can we swim in the river? Nuti can we jechuun ni dandeenya swim daakuu in the river. Laga daakuu ni dandeenya laga keessatti. Walirratti yeroo jennu can we swim in the river? Nama gaafatta. In the river jettee yoo gaafii gaafattu hin dheeressitaa jechuudha akka nama gaafii gaafatu. Fakkeenya lammaffaa.
They have house on the river. They have a house on the river. Isaan they have ni qaban a house mana on the river lagarraa jechuudha. They have a house on the river. Isaan mana lagarraa qaban. See. See. What is see? See jechuun maal jechuudha? Akkuma ilaaltan see jechuun galoo jechuudha. Bahara tahee irra xiqqaa jechuu isa reefuu kan garba jenne san irra xiqqaataa jechuu qaamaan. So fakkeenyi isaa akka galoo galaana Mediterraneanii, galoo galaana diimaa jennee kan yaamnu jechuu irra xiqqaadha galoon kun. Nuti hundaa'u bahara jennee yaamnaa jechuu sababa biyya teenya hin jirreef hundaafuu nuuf bahara jechuudha. So galoo jennaani akka afaan ji'oogiraafii afaan oromootiin jechuudha. Himatti haa jaarru. I love swimming in the sea. I love ninjaaladha swimming daakuu in the sea. Galoo keessa daakuu ninjaaladha jechuudha. Fakkeenya lammaffaa. The boy was drowned in the sea last night. The boy gurbaan was drowned liqimfamee ture in the sea galoo keessatti last night halkanedha walirratti haa deebisnee dubbifnu. The boy was drowned in the sea last night. The boy was drowned in the sea last night. Mucaan eda galgala galoodhaan nyaatame yookiin liqimfame yookiin baharaan liqimfame jechuu dandeenya. Still. Next. Valley. What is valley? Valley jechuun maal jechuudha? Akkuma amma ilaaltan valley jechuun sulula jechuudha. Sululli isaa amma agartan san fakkaata. Fakkeenyi jalqaba. It is the only way to get out of the valley. It is the only way to get out of the valley. Hiikkaan isaa it is the only way karaan kana qofaa jechuudha. To get out of ogeeyyannu walirratti yeroo dubbifnu to get out of jennee walirratti dubbisna. Kan keessaa baanuun karaan kana qofa kan keessaa baanuun jechuudha. Out of the valley. Sulula kana keessaa karaan baanuun isa kana qofa. Karaa tokko jira yoo ta'e karaan sulula san keessaa itti baanuun karaa tokkicha kana qofaa jira jettee nam tokkoof yeroo hin barbaaddu akkana jetta. Walirratti irra deebisnee haa dubbifnu. It is the only way to get out of the valley. Hiikkaan isaa afaan oromootiin kana fakkaata. Fakkeenya lammaffaa. A river flows through the valley. A river galaanni maali lagni flows ni yaa'a. Flow jechuun yaa'uu jechuudha. Through keessaan the valley. Valley yookiin immoo sulula keessaan galaanni yaa'a jechuu jira. Irra deebisnee haa dubbifnu. A river flows through the valley. A river flows through the valley. Isa kana through jenneen dubbifnu akkam jennee dubbisuu qabna. Through arraba irratti jenna jechuudha. Through. A river flows through the valley. Galaanni sulula keessa yaa'a. Volcano. Volcano. What is volcano? Volcano jechuun maal jechuudha? Hiikkaa isatti osoo hin dabarre dura yeroo dubbisnu dogoggoraan innis akkamitti dubbifama? Volcano jennee dubbisnaa jechuudha akka afaan oromootti. Garuu sirrii miti kun. Maal ta'uu qaba? Volcano. Volcano jennee dubbisuu qabnaa jechuudha.
saniifu volcano maal jechuudha. Akkuma ilaaltan volcano jechuun akka saayinsiin jedhutti adeemsa gaarotiin itti uumamu keessaa tokko ta'ee gaarri volcano yookiin dhukaa volcanotiin uumame afaan gubbaan isaa banaadha jechuudha. Adeemsa oowwi lafa keessa jiru yeroo dheeraa booda dhukka'uudhaan gaara itti uumu jechuudha. Sun volcano jedhama jechuudha. Nu biratti immoo volcano jennee yaamna jechuudha. Hima itti ijaarree ilaallu. Volcanic ash covered the city. Volcanic ash covered the city. Volcanic ash jechuun asirratti daaraa jechuudha. Volcanic ash adeemsa dhukkaanii volcanoon dhukkee daaraan isaa jechuudha. Daaraan yeroo dhukkaanii sun dhukka'u daaraa uumaa. Daaraan sun covered the city. Asirratti maal godhee ni ukkaamsee yookiin immoo ni cufee jechuudha magaalittii. Walirratti yeroo dubbisnu volcanic ash covered the city. Hiikkaan isaa akkuma agartan kana. The volcano may erupt at any moment jechuun the volcano yookiin immoo volcano jennee yaamna. May erupt, may jechuun tarii, erupt dho'uu danda'a at any moment yeroo fedhetti jechuudha. Hiikkaan isaa volcanoon yeroo ta'etti dho'uu danda'a jechuudha. Number 16. Pond. Pond. So what is pond? Pond jechuun maal jechuudha? Akkuma ilaaltan pond jechuun kuurii jechuudha. Kuurii jechuun tan namni ooyiruu keessattis haa ta'u biyya gurguddatan keessattis mana keessatti namni ijaaru jechuudha. Bishaan keessatti guutanii kan teessu kuurii jechuudha waliin yookiin kuree jedhan jarrini. Fakkeenya wajjaa ilaallu. The pond is encircled by trees. The pond is encircled by trees. The pond jechuun kuuriin encircled naanneffamte yookiin marfamtee jirti. By trees mukkeeniin. Fakkeenya lamaffaa. The pond is full of weed. The pond kuuriin is full of weed. Weed jechuun haramaa jechuudha. Haramaan akkuma beekamu mukkeen hin barbaachisne xiqqaa kan midhaan jalaan bahu jechuudha. So walirratti yeroo dubbifnu the pond is full of weed. Kuuriin haramaadhaan guutamtee jirti jechuudha. Rock. Rock. What is rock? Rock jechuun maal jechuudha? Rockin kattaa yookiin dhagaa jajjabaa yookiin dhagaa qarsaa jechuudha. Fakkeenyi tokkoffaadha. What does this rock look like? What does this rock look like? Hiikkaan isaa what does this rock look like jechuun kattaan kun yookiin qarsaan kun maal fakkaata jechuudha. Maal fakkaata? Fakkeenya lamaffaa. The road was blocked by fallen rock. The road jechuun karaan was blocked cufamee jira by fallen rocks. Dhagaalee gubbarraa gad kukkufaniin cufamee jira jechuudha. Rocksii fi rockin garaagarummaan rock jechuun tokko dhagaa yookiin qarsaa tokko yookiin kattaa tokko. Asitti immoo rocks gizeenni dhagaalee jechuudha nu kanna. Dhagaan kun gosa hedduu qaba. Kana keessaa isa kattaa jedhama. Amma viidiyoo irratti argitan san jechuudha.
Next, sand. Isa kana ammoo sand jenneen dubbifnu. Sand jenna. So what is sand? Maal jechuudha sand jechuun? Sand jechuun cirracha jechuudha. Fakkeenya jalqaba. Glass is made from sand. Glass jechuun birciqoodha. Is made tolfamte from maalirraa? Sand. Cirracharraa jechuudha. Glass is made from sand. Birciqoon cirracharraa hojjetamte yookiin tolfamte jechuudha. Fakkeenya lammaffaa. I got some sand in my eye. I got some sand in my eye. I got some sand jechuun annin na keessa jira jechuudhaaf asirratti geetirraa dhufte verbii geeti jedhamtu viidiyoo amma duratti irraallee turre. So I got some sand na keessa jirti jechuudhaaf asitti in my eyes ija keessaan qabaachuu kan agarsiisudha asirratti gaatiin tun yeroo dabree agarsiisti. I got some sand in my eyes. Cirrachaatu ija tiyya keessa jira jechuudhaaf. Fakkeenya biraa. Let us lie on the sand. Let us jechuun amma asirratti ni gabaabbate. Let us jechuudhaatu gabaabbate. Let us ta'e let us jenna jechuudha. Lie jechuun ciisuu jechuudha. On the sand cirracha gubbaa ciisuu yoo ta'u walirratti maal kanna haa jechuudha. Let us haa nuti haa maal jechuudha haa ciisnu on the sand cirracha gubbaa walirratti maal taha cirracha gubbaa mee haa ciisnu jettee nama tokko kasii wajji jiru yeroo dubbistu akkana jettee dubbachuu dandeessa. Let us lie on the sand cirracha kanarraa haa ciifnu. Fakkeenya biraa ammaas. Sand is very useful for construction. Cirrachi sand jechuun cirracha jenne is very useful haalaan faayidaa qaba yookiin barbaachisaadha for construction ijaarmaaf jechuudha. Number 19. Soil. What is soil? Soil jechuun maal jechuudha? Soiliin salphumatti biyyee jechuudha. Fakkeenya jalqaba. Nothing seems to grow in this soil. Nothing seems to grow in this soil. Asirratti nothing jettu yeroo hedduu ni dhufatti. Nothing jennee dhukoosuu dandeenya yeroo haasofnu. Nothing jechuun nothing seems wanni hin fakkaatu jechuudha. To grow waan guddatu in this soil biyyee tanarratti wanti waan waa guddatu natti hin fakkaatu jechuu yeroo barbaadu nothing seems to grow in this soil jechuudha. Fakkeenya biraa. What will grow in this soil? What will grow in this soil? Maaltu biyyee tanarratti guddatuu danda'a yookiin maaltu biyyee tanarratti mayra yookiin guddata jechuu yeroo barbaadu what will grow in this soil jettee gaafachuu dandeessa. Fakkeenya biraa. Rich soil yields good crops. Asirratti rich jechuun badhaadhaa jechuudha yookiin badhaadhaa jechuudha. Soil biyyeen badhaatuun yields oomishani kanniti good crops yookiin immoo biyyeen badhaatuun walumarratti oomisha gaarii kanniti jechuudha. Crops jechuun midhaan jechuudha. Midhaan gaarii kannuu dandeessi jechuudha. Number 20. Trees. Trees. What is trees? Trees jechuun maal jechuudha? Akkuma ilaaltan trees jechuun mukkeen yookiin muka jechuudha. Fakkeenya wajji haa ilaallu. Who planted
the tree. Who jechuun eenyu jechuudha. Planted dhaabe. Plant jechuun muka yeroo jennu. Planted jechuun dhaabu jechuu. Who planted eenyutu dhaabe. The tree muka san muka tokko laalee namni tokko muka kana eenyutu dhaabe yoo siin jedhu who planted the tree. Who planted the tree jedhee si gaafata. Fakkeenya lammaffaa can you climb the tree. Can you climb the tree. Asirratti jecha kana dogoggoraan ammas namoonni yeroo dubbisan climb bijaanii dubbisan garuu silentidha biin hin dubbattu jechuu. Saniif akkamitti dubbifna climb jennee dubbifna. B irraa dhiifna walumaa galatti M qofa dubbifna. Climb M tunu xiqquma dubbifamti. Mee dubbisnee ilaallu. Can you climb the tree. Can you climb the tree. Nam tokko ni gaafata. Climb jechuun achumaanu hiikkaansi bahu ol bahu muka tokko gubbaa koruu yookiin ol waan takka ol koruu jechuudha. Climb jennee dubbifna. Can you climb the tree. Muka kana ol koruu ni dandeessaa. Can you jettee ni dandeessaa jettee waan takka yeroo nama gaafattu can you jetteeti hima mataa keetii ijaarrachuu dandeessa. Can you climb the tree. Ni dheerataa jechuu gaafii gisee ta'u. Muka gubbaa ol koruu ni dandeessaa. Fakkeenya biraa. I like planting trees. I like annin fedha planting dhaabuu trees mukkeen. Asirratti trees gisee jennu mukkeen taha. Tree jennee qofa yeroo dhaabnu muka abbaa tokko jechuudha. I like planting trees. Mukkeen dhaabuun hin jaaladha yookiin hin fedha jechuudha. Fakkeenya biraa. He hide behind the tree. He inni jechuudha. Hide dhukatu yookiin hide jechuun dhukatuudha. Hayyee he hide gisee walirra jennu inni dhukate. Behind jechuun boodatti yookiin duubaan. The tree muka boodatti na jalaa dhukate yookiin muka boodatti yookiin muka duubatti dhukate jechuu yeroo barbaaddu akkana jettaa jechuudha. He hide behind the tree. Inni muka duubatti dhukate. This is the end of our class. If you have any question or suggestion or ideas regarding the topic, you can write us below under the comment section. Kuni xumuraa kutaa keenya kanarraati. Namoonni yaada yookiin gaafii qabdan komentii jalatti nu barreessuudhaan yaada yookiin gaafii qabdan nu barreessuu ni dandeessu. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like tuutanii bira kutuu hin dagatinaadha. Yoo chaanala kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhuudhaan maatii tahaa share godhaa namoota biraan gahaa isiniin jenna. Ammaaf asuma irratti dhaabna. See you next time. Bye bye for now.